har'aaf qabnu hoogganaan kutaa Baqasanii hodhuu kan hospitaala Ispeshalaayized Xibebe Giyoon kan magaalaa Baahir Daar Dr Anduwaalem Daanyee namoota beekamneen itti dhukaafamanii ajjeefamuu poolisiin mirkaneessee jira. Humnoonni nagaa eegumsaa kanneen badii kana dalagan barbaachaa jira. Prezidaantiin Yunaayitid Isteetis Doonaald Tiramp Chaayinaa dabalatee Kanada fi Meeksiikoo irraa taarifa kaa'uun isaanii hedduu falmisiisaa ta'ee jira. Hoogganoota Kanada fi Meeksikoo waliin illee dubbachuuf karoorfatanii jiru. Industiriin muuziqaa keessaa badhaasa giraamii jedhamuun beekamu 67ffaa dilbata kaleessaa geggeessameen kaawubooy kaartar kan jedhu muuziqaa kaantirii jedhamu Biyaanseen injifattee jirti. Biyaanseen dubartoota gurraachaa keessaa dubartii ishee jalqabaa badhaasa kana injifatteedha. Guraandhala 3 guyyaa har'aa bara 2024 Prezidaantiin Yunaayitid Isteetis 28ffaan Woodrow Wilson waggaa isaanii 67ffaatti du'aan boqotan. Innaa sana hooggansa isaaniitiin beekamu. Murtii isaan dippiloomaasii addunyaaf qaban nagaan akka bu'u godhaniif waraana sana boodallee addunyaa irratti kabaja guddaa isaaniif kennisiisee jira. Oduun har'aaf dhandhama oduu har'aaf qabnu kana fakkaata. Sagantaa keenya idilee keessatti bal'inaan itti deebina kan isin keessummeessu an Tuujubee Horaati.